amma samma fuute deemu qabda jette ogeettiin fayyaa. Amma samma suura fokkisaatu argaa yaada isaatti kaafame. Daandii guddaa namni baay'aturra uumama addaa kana wajjin deemuu hin danda'u. Maal akkamitti jedhee gungun. Namoonni na dubbisuun isaanii noolu maalin jedhaan. Jaarsa waggaa 70 kana kun daa'ima kwaara dhalatedhan jedhaa. Jaarsichi gaabii isaa ofiin qabatee waliin suuqii bira darbanii deemu moo lafa garboonni itti gurguraman geessu laata jedhe. Obbo Baatan yeroo xiqqoof ilmi isaa gurraachatuu ta'eewu. Manneen jireenyaa babbareedoo bira darbanii mana sooroma manguddoo dhibtuu ga'anii barbaade. Kootu qophaa'e jette ogeettiin. Gaabii kan uffatee deema jettee yaadiin jedhee deebise jaarsichi. Daa'imman gaabii malee hin baane. Jaarsichi akka kolfuu ta'a huccuu adii ol qabee agarsiise. Ilaal jedhee deeggame. Kana naa qopheessan daa'imman hundi kan uffatu. Daqiiqaa 2 booda waan uffadhu hin jiraatu. Gaabiin kun na hooksisa. Yoo xiqqaate ansoola naa kennu turra ture. Ofirraa hin baasin jedhe Obbo Baatan ariifate. Ogeettiitti garagalee maal godhu jedhee gaafate. Gara magaalaa deemii ilma kee uffata biti jetteen. Obbo Baatan sagalee ilma isaan hordofamaa deeme. Uleen qabadhee deemus naa biti abbaa jedheen. Daa'imtichi waggaa 70 fakkaatu Obbo Baatan afaan keessa qaqqabachaa abbaa suuqitti dhiyaate. Mucaa koo uffata bituun barbaada jedheen. Umuriin isaa meeqa? Obbo Baatan sa'a 6 caalu jedhe. Utuutti yaadiin deebise. Uffanni daa'immanii duuba sana jira. Tariin hin ta'uuf ta'a. Umurii isaa caala guddata. Garmalee guddaadha. Uffata daa'immanii gurguddaas qabna. Obbo Baatan uffata ijoollee ola deemtuuf ta'uu isaan argadha jedhee gaafate. Irraatti siqaa. Saalfiin isaa akka irratti beekamuu hin oolle yaade. Kunooti tole jedhe. Ilma isaatti uffata nama guddaa uffisuun jibbisiisaa ta'etti mul'ate. Uffata ijoollee dheeraa argannaan areeda isaa irraa muree haarri isaa qalama gurraacha dibee icciitii isaa dhoksatee kabaja biyya Baaltimoor keessatti qabu eeggachuu danda'a. Haa ta'u malee uffata dheeraa ilma isaaf ta'u argachuu hin dandeenye. Suuqichatti aaree silas waan gochuu danda'u hin qabu. Abbaan suuqii ilmi kee waggaa meeqanaan jettee jedhee gaafate. 16. Wayyoo dhiifam sa'aatii 6 dura dhalate jetteen se'e. Uffata dargaggoota gubbaa sana argatta jedheen. Obbo Baatan nyaachaa achi garagale. Fuulli isaa ni ife. Quba isaa nam fakkaattee yookaan ashaangulliitii mana daawwitii keessa dhaabatee jirutti qabe. Sana jedhee ishee. Suufii sana bita. Abbaan suuqii jaba baase. Maal jedhee morma? Uffata ijoollee miti. Kan ijoollee ta'us qophii gurguddaaf qofa kan uffatamudha. Atumtu uffachuu dandeessa. Obbo Baatan ariifachaa naa qixeessi jedhe. Kanan barbaadu sadha jedhe. Abbaan suuqii dinqifatus waan ajajame raawwachuun dhiise. Obbo Baatan hospitaalatti deebi'ee uffaticha ilma isaatti darbate. Kunooti kafanni kee jedhe dheekamsaan. Jaarsichi feestaalii gadi hiikee wayyaa isaa ilaale. Uffata akkamiiti kun? Namoonni akkanatti qoosan barbaadu. Obbo Baatan atuu nama qoosana gooteetta jedhee dheekkan. Uffachuu dinnaan sirreef. Waan jechuun irra ture akka dubbatetti dhaga'ama. Tole abbaa, na caala umurii dheeraa jiraatteef. Na caala beekta. Ammas jechi abbaa jedhu garaasa kute. Daddafee uffachaan jira abbaa. Ilmi isaa uffatee yeroo xumuru Obbo Baatan aariidhaan isa ilaale. Uffanni isaa kaalsii tuqaa surree akka diimaa fi shamizii adiidha. Areenyi isaa adiin mudhii bira ga'uuf homaa nafa hin miidhagu. Afachu Obbo Baatan qaraba hospitaalaa fuudhee areeda ilma isaa si'a 3 irraa mummure. Ta'us bifti isaa ammanatti hin geeddaramne. Rifeensa mataa yabbuu, ija dadhabduu fi ilkaan isaa dulloomaan faallaa kafanaan hin uffatee fakkaata. Obbo Baatan garuu didee mataa jabaate. Harka isaa diriirse. Kottu ilmi isaa amantaadhaan harka isaa qaba. Maqaa koo eenyu jettee na moggaastaa?
abbaa jedhee gaafate. Ammaaf hanga maqaa gaarii argattutti mucaanaan jettaa? Obbo Baatanni Gunguun hin beeku. Tarii Maatusaalaa jennee si waamna jedhe. Waan jaalattaniin hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa. Kutaa arfaffaan itti fufaa.